Rakkoon hongee yeroo ammaa Itoophiyaa mudatee jiru namoottan kuma dhibbatti lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqisee barattoonni kuma dhibba ja'a ol ta'an akka barumsa isaanii dhaaban taasisuu isaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsuun isaa gabaasameera. Gabaastuun VOA Lindaa Gevitash magaalaa Godeetti argamuudhaan gabaasni qindeessite akka jedhutti dhaabbileen gargaarsaa ijoolleewwanii kan akka Save the Children bakkeewwan namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'an qubatanitti bakka ijoolleen barumsa dhaabuudhaaf dirqaman itti taphatanii fi barumsa itti argatan qopheessaa jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma ijoolleewwanii irratti hojjetu gabaasni UNICEF akka jedhutti baadiyyaa keessatti barattoonni mana barnootaa sadarkaa jalqabaa keessa jiran dhibbeentaan 60 qabxii kutaa ittaanutti isaan dabarsuu danda'u argachaa hin jiran. Barattoota qormaata kutaa 8 fudhatan keessaa kan darbuu danda'anii gara barumsa olaanaatti ce'an dhibbeentaa 54 qofa akka ta'e UNICEF gabaasuun isaa beekameera. Sababa adda addaatiin gargar kutuu barumsaa hanqisuun barbaachisaa ta'uu isaa kan dubbatan Itoophiyaatti daayirektara UNICEF kan ta'an Gianfranco Rotigiliano akka jedhanitti if they lose 1 or 2 school years, they will never go back to school. Because it's the issue, when you are 14 and you have to sit with people. Ganna tokko yookaan ganna lama yoo barnoota addaan kutan mana barnootaatti hin deebi'an yommuu umriin kee waggaa 14 ta'u warreen waggaa 11 fi waggaa 12 wajjin teessee barachuun sitti hin tolu. Maatiin hiyyeessa kanaafuu dhiibanii itti fufuudhaaf sababaan itti mul'atu. Kanaaf dhiibbaansaa waanuma ajaa'ibaati. Yemmuu namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'an dabalaa deemaa jiran kanatti manoottan barumsaa bakka qubannaatti ijaaraman waan guutaa deemaniif manoottan barumsaa dhaabbataa ta'an akka ijaaramuu qaban ogeessonni barumsaa yaada kennaa jiraachuu isaanii gabaasni Lindaa Gevitash godee irraa qindeessite kun ibseera.